Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa Jaal Odaa. Tole ulfaadhu akkuma beekamu sabni keenya haalata keessa jirus keessa dabraa dhufees ni beeka waan ta'eef namuu agartee bakka jiru homaa wanni dubatti deebisu akka hin jirre beekuu danda'u daawwa boofaana hiriiruudha. Namuu bakka jiru diinni teessus roga khamu bakka khamittu agartee eenyummaa keetiin oromummaa keetiin duulli akkasitti deemaa jiru beekaa waan ta'eef isa kanarratti xiyyeeffatee waan godhuu qabu jaarmaa isaa cimsatee waraana bilisummaa Oromoo faana hiriiree waboo jabeeffatee wal jaaree kan madaa isaas gargaarsifatee kan reebamaa jirus wallaansifatee kan hidhamaa jirus gargaaree roga kamiinuu haala saba ofii qabsaa'ota ofii ittiin wal dandamachiisuu danda'an irratti wal gurmeessee akka saba tokkootti qabsoo waraana bilisummaa Oromoo faana walitti hidhatee saba kana safuu jalaa wal baafnu inilleen dandamatu akka sabaatti mul'atu kaayyoo takkitti Oromoo fi Oromiyaa jettu irratti wal quba qabaatee akka deemuun jaa kanuma yaanniki. Ayyeegaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa Jaal Odaa qabxiilee kaafne hundumaa irratti yaada bal'aa dhaamsaa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf dhaamteef guddoon si galatoomfadha maqaa dhaggeeffattoota keenyaan. Fuuldura sitti deebi'ee si odeeffadheen akkuma kana yaada kee uummata Oromoo bal'aa qaqqabsiisa kanarraa forii buladda godhu deebane. Ulfaadhaa isinis galatoomaa illee bilisummaa ta'uu ulfaadhaa irraa bulaa deebana. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu sagantaa keenya guyyaa har'aatiin mariin ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa keessa sossa'uu Jaal Odaa qabsoo waliin qabaanne armarratti.